akkasi gaa daawwattoota keenya kunoo akkuma beektan ani gaa waan hin godhuu qabu godheetiin jira. Mahammad maneedhaa seenuun dhibbaan dhibbatti dhugaadha. Shakkii takka illee hin godhina. Jaartiin isaa maallaqa irraa hin kafalu eeganaan gaddetti. Ani kophaa tiyyatti irraa kafalee niin baasa inshaallah. Walaakin ammoo maallaqa sana illee argadheetiin jira. Maallaqni sanii ol himmaan tana kaduratti san caalaadha. Warri mootummaatis maallaqa ni fedhan kaasirritti. Wanni bilaashitti achi namaa gabbaasoo isi giraree amma baasiin tabiraatu gubbaan dabalamtee jirti bara. Baasummaan biraatu gubbaadhaan ammaan tana dabalamtee jirti. Saniifiin anis gaafa duraa gaafa lafti nagaa mucoo sanaan jaarsa kee baafadhu jeen isiin nagalaatiti malee. Warahmatullahi wabarakaatu. Akkam daawwattoota kiyya qaalifee gaariin eega qabdanii fayyaadha isin jecha bakka fannisitti hidhame argeetiin jira kunoo fannis bakkitti hidhame gibbii tana keessa gara kaneen askaraatu eega waan ta'eef tanaafin gama duubaa kanaan isiniif waraabe dhugumatti jechuudha. Daraartuun dhugumaan fannis qismii geessitee qismii tana keessa gira jechuudha kunoo qismii hoteeliidhaan namni hin beekne hin jiru qismii tana keessa gira as geessitee duraan kijibaan se'uu ture sirriitti amma addanaa baatee jirti jechuudha kunoo qismiin tuni bakka fannis jiru dhaqeetiin ture. Namoonni hedduun as keessatti ijoolleen teenya hedduullee ni dhaanii jirti jechuudha. Warrummaan akkumatti walluleetumu waliidha hedduu jira. Saniif isii tan ol seenuun hedduu namatti ulfaatti ol seenuu hin danda'u. Abbaan hidhee bichaan baasuu ni danda'a dhugaa dubbachuudhaaf baasuu danda'u. Abbaa hidhee malee namni biraa baasuu hin danda'u ni beekan. Seera biyya kanaa namni hundinuu ni beekanii. Saniifin anillee jechuudha dubbuma kana adda baafachuudhaaf hin bakka kana dhaqee anillee malee waan biraatiif miti. Dubbiin kun hangam takka dhugaadha hangam takka kijibaa sirriittiin adda baafadha jedheen dhaqee dhugaadha. Asitti hidhamuusaa maqaa isaa guutuu guzeen itti himu maqaan isaa ni jira asii maqaan isaa saniifi maqaa isaa laaleetiin lakkoofsa mana inni itti hidhameetillee laalii addaan baafadheetiin jira. Akka tasaa ta'e magaalaa keessaan deemu jiraanis bakka sana adda baafachuuf daawwattoota keenya. Saniifuu daawwattoota keenya namoonni hundinuu jechuudha fannis akka hidhamee hidhaa jiru baruu qabdan. Kanaan boodatti mucayyoon fannis dhuguma sana hin hiiti. Waan hiteefis gaafa sababa maallaqa san godhatteetuma hiitee wanni kanaa achi gaa wanni as aanu hin jirtu. Wanni asaanu maali? Wanni numa agartee miti namarraa eegamu godhanii baasuu bichaadha malee takka jechuudha. Wanni akka duraaniitti yeroo gubanis hin jirtu. Jaartiin isaatis kanaan boodatti itti yaaddee mucaa kana baasuu qabdi. Sirriitti itti yaaddee qabdi. Waa hunda godhu qabdi isiin. Anillee akka nama tokkotti waan silaarraa eegamu hin godhachuu barbaadeeti. Hidhaan hidhaadha eega taatee fannis hidhamee jira. Rabbiin gartee hidhaa san keessatti haa laaffisuu fi mucayyoon akkuma jette sanitti maaliif mana hidhaa geessitaa jennaan gaanatti utaaleeti naajjiisuu gee mana keessatti fittiyyee akkasii fuudhee geessee jettee mire suni hangam takka qabatamaadha waan jaamaal gaddasoon addaan hin baafatin xiyyaafuu balaan biraan irra dhufte uleedhaan haayi na godhaniitiin achi rabbiin kaarqina baase amma gaa wanni kun hangam takka dhugaadhaa jala deemee adda baafadhaan jira keenya waan irraa eegamu beekadhaa kun. Namni kun hidhamee jechuu bichaa osoo hin ta'in dhugaan dhuguma soba yookaan waan duraan akkaan shakketti mucayyoon tun dhiiroo mana nama biraa geessitee itti qolloftee waan jaamu takka inni dhagaamaa ture lakki nama mana nama biraan geessine bakki isin geessitees eeysaree mana hidhaa akka gartee poolis xaabiyaa jechuudha. Mana hidhaa guddaa osoo hin ta'in akka poolis xaabiyaa qismii akka jaaniin kanatti asuma geessite. Saniifin anilleen wanni kun dhugamoo sobaa waan jaamu jalaachi deemee adda baafadhee jechuu barbaadeeti dhiira keenya. Wanni hafe takka illee hin jirtu kanaa achitti maali? Maallaqa bichaa kafalanii baasuudha. Maallaqni isaan gaafatan kun maallaqa waa xiqqoo. Amma garuu immoo eega qismii dhaqetti dabalama. Jaartiin isaatis ta duraan harakaata gootusani gaa daraartuu bira jira maal jettee amma gaa harka mootummaa jiraatiti afaan isiin ittiin harakaata gootu ni ilaala gaa jaarsuma siisanuu gartee misummaanu yoo dhugumaaf jaarsummaaf eeggatte namni jaarsa gartee dhugatti jaarsummaadhaaf eeggatu tokko jila kana hunda garaa ittiin jabaatu
garuu ani jaarsa garaa jabaattu takka jee yeroo jalqabaatiif amma arguu kiyya gaafa jaarsisitu namni uleedhaan jaarsisee kanatti halkanii guyyaa dhalaan akka isiidhaa uleedhaan gubbaa dhaabbattu sana waan biraatiif miti maallaqaaf jecha jechuudha. Amma garuu ana adda baafadhe waa hundaa'u Mahammadis rabbiin haa baasu malee rakkoolee gartee miti jajjabduu sababaa isaatti nurra deemu jirtanillee harkullee baatu waan jaartiin isaa nuun jechu jirtu ana innillee yoo dhaga'uu baate inshaallah guyyaa takka gaafa mana sidhaa san keessaa gabbee ni dhagaa akka ajaa'ibaatti dhagaa. Saniifuu jaartii teenya yaadumaashii teenya qaali abbaan mana keetii mana hidhaa jira. Kanaan boodatti wanni daraartuu bira jira jettee wanna gattu hin jiru itti yaadi. Akkamitti ati kan abbaan mana keetii hidhaa keessa jiru gachiiseetuma hirriibni si qabaa qoqoome kan abbaa mana keetii dhalaan akka ta'eetii qabdee harkaa qabdu akkamitti hirriibni si qaba maallaqa doolaara 200 jechaati abbaa mana keetii dabarsitee hidhaan eeyteemi. Rabbi sirraa haa jaalatu inshaallah. Haaliqni sirraa haa jaalatu waan biraa takka waan isin joon qaban osoo gaafa san gaafaanan si kadhadhu san 200 san akka inni ta'e arraan tanaa Mahammad mana hidhaa kanan seenu tamam ayyaarra mana hidhaa seene galanni kan rabbiiti gaa rabbiin akka fedhu qaba gaa rabbiin kunoo ani akka nama tokkootti waan saahibarraa eegamu guutuu godhuttiin gira jala deemeeti na gargaari siin gargaara yeroon siin jawutti lakki atummaan na gargaari malee siin gargaaru saahiba keetiiti akka lubbuun teessi feete godhi. Nama maallaqa dhalaa nyaatee hidhameen hidhaadhaa baasa namni nama ajjeesee hidhaadhaan numa baasanii bar waan silaa namarraa eegamu san kafalanii numa baasanii akka kee kanatti nama garaa walitti jabaatu haaliqiin tokkichaan nan garsiifne sumarratti haa ooltu. Saniifuu daawwattoota keenya an akka nama tokkootti bakka Mahammad itti hidhamee jiru argeetiin jiraa. Maaliif ragaadha wanni kun dhuguma sanitti hidhame moo dhugatti hin hidhamne waan jedhamu adda baafachuu qabdaree. Namni tokko ilma namaa eegate ilmi namaa weefuu ilma namaati as. Akkasii gaa daawwattoota keenya kunoo akkuma beektan ani gaa waan hin godhuu qabu godheetiin jira. Mahammad mana hidhaa seenuun dhibbatti dhugaadha shakkii takka illee hin godhina. Jaartiin isaa maallaqa irraa hin kafalu eeganaan gettetti ani kophaa diyyatti irraa kafalee niin baasa inshaallah walaakin ammoo maallaqa san illee argadheetiin jira. Maalleeni sanii ol himmaan tana kaduratti san caalaadha. Warri mootummaatis maallaqa ni fedhan kaasirritti wanni bilaashitti achi namaa gabbaasoo isi giraree amma baasiin tabiraatu gubbaan dabalamtee jirti bara. Baasummaan biraatu gubbaadhaan ammaan tana dabalamtee jirti. Saniifi anis gaafa duraa gaafa lafti nagaa mucoo sanaan jaarsa kee baafadhu jeen isiin nagalaasiti malee yaa rabbis taa'an gaafa san akkasittiin baasii jeetiin dadhabee kophaatiyyaa miti kan hin harke nama iddoo wajjin harke jara keenya ragaa guutuun itti qabachuu barbaadeeti yoo nama naa wajjin achi dhaqees ni jiranii. Galanni kan rabbii guddaati jara keenya. Mahammad rabbiin sitti haa laaffisu inshaallah. Abdiin kutatiin sin jaa saahiba kiyya qaali hidhaan mana dhiiraati hidhaan qoraasuma dhiiraati jaanii baga hidhamtee akka hidhamte kanatti naftu ni baataatiisi. Akkasii daawwattoota kan qaali fi gaarii isinillee akka du'aa'ee naaf gootan abdiidhaan isinirraa qaba abdii guutuu dhibbatti namni inni hidhamee hidhatti nafu. Kanaaf namni hidhamuu Mahammadiif itti gaafatama guddaa namni fudhatu. Eenyu jeetii yaada jaartii fannisi. Akka fannisi mana hidhaa dhaqu namni godhe jechuu barbaadeeti. Dhibbatti tashakkiin hin qabne. Eenyu jaartii Mahammadiititu akka gartee jaarsisii deemee mana mootummaa harka mucayyoon galchitu namni godhe isiidha. Mucayyoon keessattuu taraa tana rahmata hin qabduuf. Rahmata takka illee hin qabduuf. Maaliif rahmata hin gooneef? Takka faarratti Mahammad lafa dhiiseeti biraa
isii lafa dhiiseetiti fuudhee mire eega kanaafuu wanni isin raama tokko takka illee hin jirtu raamanni dhabame hay keessa hinaafa isii duraanuu hinaafaan belgoru jirtu deebitee kaa tan maallaqa isii nyaati waa lameen kan olirra fidaa kaa jara keenya eega hinaafaan dhukkuba dawaan qabne amma wanni eegamu waan biraatii miti laal ammallee yeroo dhiyoo jirra yeroo dhiyoo keessa jirra wanni eegamu maaliree osoo yeroo achiin gubne waan nama bira taata akka biran ta'an jette Oromooni itti yaadnee gaanu hundinuu amma isinis akka jaarsisii hidhame galeetiin jechuudha itti agarsiisa dhibbaan dhibbatti yoo nama namarraa dhaguu taate Aqila maal godhanitti himanii gowwaa maal godhanitti himan jaanni beeytanii Aqila cinaa qabanitti himanii gowwaa immoo cinaachi diran malee hin beeku jaanii isii warra cinaachi diran malee hin beekne sana fakkaatti rabbiin gartee andugaan jaartiin gaafa akkana taate sadeensi waraqaa irra guduunfeetiin kannaafi waraqaa irratti guduunfeetiin kannaaf amaana wallahi haraam talaq waraqaa irratti kannaaf waan biraa osoo hin ta'in afaaninuu wajjin haasa'u akka kiyyattiin banaa beekadhu jaartiin tii gaafa rakkoo keessatti dhaalte moo numa kuttii kaaslan saniif abbuma amma kiyya wallahi laaziim jechuudha hedduu takka na rifachiistee damuun kee jaartiin ta'e immoo hedduu takka na gaddisiistee osoo gaafa san jaartiin ta'e xiqqishuma takka tattaaffii naa goote arratti manii daanseentu osoo gaafa san namni saayibboonni keenya yookaan namoonni bira xiqqoo tattaaffii naa godhanii rakkoo kana keessaa on seentuun sinjaa saniifuu wanni godhuu danda'u takkalleen hin jirtu amma gara mana haadha warraa fannis deemeetuma dhugaa jirtu itti modoo isiinu mana jiraate isiinu gadi hin deessu waan ta'eef mana keessa deemti.